السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم والتنجرت فيا ويا بقى جراتن بقى يروحنا جيساني وردفتوتا في دعوتوني كجنت كيساني وروني هاروتا تريد فتنيس غا شير لايك سبسكرايب قدون دقتنا نججبسا اسنين ججا فيا تانو جرات دادا ilmaan oromoodhaa biyya alaatis biyya keessaayis ilmaan biyyattii hundumattuu rakkoon deemaa jirtu akkaan nama gaddisiisa akkaan nama ajaa'iba rakkoon bakka hundattuu nama deemaa jirti ishiin biyya namaa keessaas nama hidhaa isheenan gammatti waan isaa dhabnee du'ee gaddan teenyee awwaallannee biraan teenyee jira jenneen abdanne rakkoo akkasii kana keessa kan jirrudha yeroo ammaa kana biyya keessaayis ummanni keenya rakkoo hamaa keessa jiraataa jira bishaan dhuguu fi ifaatti jiraatu dhabee rakkachaa jira jechuudha amma dhugaa rabbitti aanaa Arxummaa Fursee keessaa magaalaan Caffaa Roobitti eegaa tajaajilli kaarabaatii fi bishaanii dhaabbatee torbee darbee jira magaalaa Cirratti bulii 10 darbee jira kaarabaan hin jiru bishaan hin jiru rakkoo ummanni keessa jiru hamma kanaa jechuudha inni biyya alaatis rakkatee rakkoo jabaa keessa jira kana hunda kan godhe egaa warrootuma yeroo ammaa kana biyya bulchinaa dimokiraasiidhaan jiraannee jiraachifna hawaasa keenya misooma keenya akkana goonee magariisa ishaaraa jennee akkas wanni jedhamu tokko waan akkaan nama ajaa'ibu lubbuun namaa immoo bakka argeetti saaxilamaa bakka argeetti badaa bakka argeetti dhabamaati wanni haasaamaa jiru waan nama gaddisiisaati egaa waan dhimma oromoodhaa dubbata silaa waa siyaasaa dubbattee ati nama akkanaatti wamsila jiraati maaliif jennaan dhugaa oromoo gaafa dubbatte jibbamtaa dhugaa oromoo gaafa dubbatte maqaa dhahamta malee yoo diina deeggartee fi diinaan faarfamtee fi diina faarfattee guddoo nama sitti bu'u hin jiru guddoo inillee balfamtu jechuudha garuu yoo dhugaa oromoo qabattee deemtee fi haqa oromoodhaa oonan dubbadha jette hedduu sirra bobbaa hedduu si arrabsa maaliif maa dhugaa dubbattaadha yeroo ammaa kun wanni jiru wanni biraa tokko hin jiru kanaafuu ummanni keenya biyya alaatti sidhaa keessatti kan hambisaa jiru mootummaa biyya keenyaati malee kan biraatii miti ummanni keenya duruma biyyaa bahini dalagataa gaafa qabame nagumaan galee torbee lamatti torbee sadiitti baatitti deebi'ee dalagataa ture dalagataa jiraas jechuudha haa ta'uti immoo san hanqisanii akka biyyatti hin galle warri ittisaa jiru warruma amma biyya keenyaan of waamaa jiru kana jechuudha waan irra dibaan qabne namni oromoo rakkoo isaa mil'atee argee fi rakkoo oromoon dubbadha jedhee gadi bahee hundinuu rakkataa jira hidhamaa jirallee ajjeefamaa jirallee boleessa keenya tokko kara deemaa ofiin jiru kan maqaa isallee Daani'el eenyu janiini ummata oromoo walloo manni isaanii eega barana jalaa guubate eega rakkoon irra gahee hangammaa wajjin rakkoo isaanii qoodatee dhaabbachaa ture oromoo wallootiif dhugaa dubbataa ture akka oromoo walloo hospitaallee hin qabne akka oromoo walloo nama dirmatuuf hin qabne akka oromoo walloo gatamaa tahee jiraataa jiru tajaajilli kaarabaa tajaajilli bishaanii tajaajilli hospitaalaa tajaajilli dawaa adda addaa akka jara keessa malee ummata harka hin jirre ummata oromoo keessa hin jirrellee gadi baasee dhugaa jirtu qilleensarra oolchee jira maaf waan san dubbataa fi maaliif ummata oromoo rakkateef dhugaa dubbataa maaliif gabbee waan hunda nu saaxile jechuudhaa fi wanni kun irratti bobbaamee kun amma fuudhamee ukkaanfamee ichi buutee godhamee kan jedhamaa dubbatamaa jiru jechuudha egaa yeroo ammaa kana rakkoo ummataa dubbachuun of rakkisuudha tahaa jira jechuudha yoo rakkoo ummataa baadheen taa'a dandeen dubbadhu hin dubbadhu niin ta'a jettees dandeesseen teessu rakkoodha saba keetii fira keetii halii keetii rakkoo isaanii agartaa ni dubbattaa waggaa dubbatteetti immoo inni sirratti bobbaamu akka kanaa jechuudha yoo calliftee teessee rakkoo sin callisiifne yoo dubbatte immoo diina taateetii qabamtee kun dhabama godhamta namni kun amma dura hidhamee qaamni isaa adda addaan gubamee akka malle godhamee rakkoon meeqa irra gaheetti hidhaa keessaa bahe jechuudha deebi'ee immoo har'a rakkoo oromoo gabbaasee dubbatuu fi oromoof dubbatuuf jecha ukkaanfamee dhabama godhamee jedhanii dubbataa jiran haa ta'uti maaliif rakkoon bishaanii fi rakkoon kaarabaa ummata keenya saaxilee rakkisaa jira jechuudha kamiseen amma godina ofiin ja'a garuu gama tokko kaarabaan jira gama tokko hin jiru jedhan kun yoo maaliif hiikan isaa gama tokko buqqa'ee jira gama tokko hin jiru jedhan mabraatiin yookiin kaarabaan yookiin ammoo elektirri hin jiru gama tokko malee ummanni bishaan fageenya xalabeetti fudhataa jira jechuudha bishaan rakkataa jira magaalaan Caffaa Roobitti torban gaheera magaalaan Cirratti bulii 10 darbeera kamiseen akkanuma gamni tokko jira gamni tokko hin jiru jedhan bakka hawaasni itti of tajaajiluuf itti fayyadamu hawaasni baay'atu hin jiru bakka hawaasni fi bakka hooggantoonni jiran ammoo kaarabaan ni jira
waan amma kanatu deemaa jira. Rakkoon ammoo biyya namaa keessatti deemaa jirtu lubbuun namaa dhabamaa jirti. Ofumaa keeyyaa nama naman beeku naman eegaa gaafa iidaa al-Arafaatii kaasee iyyahaan ture namni agartan namni quba qabdan nuuf iyyahaa nuuf barbaadaa jechaan ture hanga ammatti du'ee dhabame jiraate wanni isaan gammatti hin beekamne jechuudha. Arganneen awwaallannee jiraate jenneen abdannee rakkoo kanaa keessa jirra jechuudha ilmaan namaa. Kana kan nu godhaa jiru warruma karaa nutti cufe kan galee nu godhaa jiru malee wanni tokko hin jiru. Ijoolleen amma hidhaa keessatti raaffatame kun ijoollee uummata yatiima gargaaraa turan, masgiida ijaaraa turan, toltii biyyaa yaadaa turan, biyyaaf dirmachaa turan, tola uummata oolaa turan, kheyrii yaadaa turan, jireenya ofii ahlii isaanii jijjiiraa turan isaanii malee nama biraati.